jedhamne waamamna. Maaliif dura Addaam erga cubbuu hojjete ilmaan namaatti du'atu murtaa'ee ture. Yesuus garuu erga du'aa ka'ee booda isa wajjin jireenya argachuu akka dandeenyu macaafni illee dubbata. Caala karaa dheeraan alaa deemte beekta. Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa, dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhe. Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa akkuma jedhan sani dubbii wal dhabeellee macaafatu araarsaa, quraanatu araarsaa kottu. Amma kasiin jedhu Yesuus ergamaa ta'uu irra walii galle, lammaffaa immoo Israa'eliif ergamuu isaatti walii galle, sadaffaa irratti warra Yesuus hundumaaf ergame boohoodha. Yesuus fayyisaa biyya lafaa akka ati maaliif deemta beektaa? Yesuus Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Israa'el jedhamuun ikkoo isaaf deemaa jirta. Yesuus hundumaaf ergame. Dabareen kiyya. Amma wal dhaga'uu qabna kan. Ati akka nama kitaaba hubatetti, anis akka nama kitaaba dubbisetti, ishee galee akka nama oduu durii himutti miti beeki. Akka nama baratetti, akka nama kitaaba harkaa qabutti haasofta. Iyyasuus ilma namaa hundaaf ergame jette. Asitti Iyyasuus ka ergameen ani warra mana Israa'el hoolota mana Israa'el keessaa badde duwwaa fedhe sanu. Eessatti jedhe warra badan irra isaatiin Iyyasuustu jechuun jira. Adama qabxii baay'ee haasofte. Waa'ee du'aa ka'u ani waa'ee du'aa sin gaafanne ture. Garuu ati ofii keetti itti seente jechuudha. Waa'ee du'aa ka'ee akkas ta'e isan dhiisi. Ani isa sin gaafanne waa'ee sanittis haasofte hin jiru. Akkamitti akka du'een himta? Eenyu akka isaa ajjeesellee himta? Nama gaafa inni qabrii keessaa ka'ullee argina naa himta. Sun rakkoon hin jiru. Nama isa fannisellee naa himta. Akka itti fannifamellee, bakka itti fannifamellee, sa'aatii itti fannifamellee, guyyaa itti fannifamellee. Kana hundaayyuu akka itti fannoo irraa nama buusisan naa himta. Rakkoon hin jiru. Akkasii jechuutti jiru. Iyyasuus ka ergameef Israa'el qofaaf. Jalqabaa jecha ergamaa jedhurra walii galle Iyyasuus ergamaadha. Si galee Iyyasuus ergamaa ergatee ergamaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra. Macaafa wajjillee anaafsillee irra walii galle muramte tanaan. Garuu Iyyasuus ergamaa ta'e eenyuuf ergame? Ati addunyaadhaaf ergame yoo jette ragaa Iyyasuus Kiristoos. Ani Iyyasuus Kiristoos kan ergameef addunyaa hundaaf kenni jedhee dubbate naafidha. Garuu an Iyyasuus Israa'el qofaaf ergame kan jedhu ragaa lafa sii ka'a. Jaalattus jibbitus keeyyata kitaaba kana amanuu qabda. Yoo mormite ammoo ati xiqqaataa namaa jedhamte waamamta. Mootummaa Waaqaa seenuu hin dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17-19 jalatti dubbatame jechuudha. Iyyasuus ani seera nabiyyoota yookaan raajota dabaranii faallessuuf hin dhufne. Sanumaan raawwachuudhaaf dhufe jedhe. Seera Muusaa fa'aa faallessuuf akka hin dhufne Iyyasuus himee jira. Sanumaan hojjechuu dhufe jedhee miti. Kanaafuu Iyyasuus ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan duwwaaf jedhe. Duwwaa jechuun qofa jechuudha. Kanaafuu unlimited. Kana sitti daangessee jira. Ati immoo bakki inni gaaffii lama qaba kana keessa. Ani daangessine macaafa daangesse. Yoo taa'eef galatoo daangesse jette. Gaaffii si gaafadheef deebinaan kennine. Gaaffii si gaafadheef deebii gahaa hin argan. Kanarra walii gallee gaaffii na gaafadha. Yesuus jenne. Waa'ee hoolotaa na gaafattee turte. Hoolota eenyuuf ergame? Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Dubbattee turte. Warra karaarraa badaniif ergame jettee turte. Eenyu karaarraa kan bade? Yesuusitti kan namannetu karaarraa bade jechuu isaati beeki. Bakka Yesuusitti kan hin arge hin amaniin daandii irra hin jiru jechuudha. Hiikasii kennuu hin danda'a beeki. Maa hiikama caala sitti waliin gallu. Caala sitti wal dhabaa irraa dhaabsi. Gurbaan bareedaa kana macaafni qulqulluun kan hiikamu akkamitti fakkaatetti miti jala tahaara dhaga'e macaafni qulqulluun akkamitti fakkaate otoo hin taane adeemsa ofiisaa hiika ofiisaa qabala. Maal barbaachisame? Fakkeenyaaf waraana keessa iddoo tokko duwwaa shat godhee fudhadhee yoo lakkii kanarratti akkasi morma kochee taa'u yoo hin jedhe ta'uun qabu siigalee hiika qaba jechi mata duree qaba hiika qaba. Ishi caala ati baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan isteeppii sadi fittee jirta. Ati amma isteeppii sadi fittee amma booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah malee uumu isinam wa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna isa rasulullah jettee amantee jirta ammaati. Kanaafuu baga gammaddee sin jira jalqabarra. Akka ati jette sitti maal dhaggeeffadhu kaa.
Caala. Caali argamsiisa hin jedhe. Ragaa baatee jirta laal. Waaqayyo tokko qofaa jette. Waaqayyo abbaattu jira jette. Kenni jedhu ragaa as baasin adafi. Siigalee Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf akka inni ergame. Inda'um addunyaarra iyyuu darbee jechuudha. Samii gadittu ergamaa gaditti iyyuu siigalee kamiin gaditti iyyuu kan ergameef qulfiin samii harka isaa iyyuu kan jiru macaafni qulqulluu hin dubbata. Mee dhageetti isa Luqaasitti deebina. Isa Luqaas boqonnaa. No, never hin ta'u. Gungumeen. Ani gungumeen ta'u. Maaliif jennaan? Simadha uummata kanatti. Uummata kuma tokkoof dhibba tokkoo kanas simadha yookaan. Ragaa Yesuus an addunyaadhaaf ergame jedhu fidii siin jedhe. An Israa'eliif ergame siin jedhe. Sarna harka didde addunyaadhaaf ergame bakka inni jedhee daddafiin as baas. Ragaa qofa barbaada. Silana gaafatte sigaleera Yesuus Kiristoos kan inni dhalate ilmaan hundumaatiif la sigalee akka kanatti ergame Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoos fayyisaa godhee akka inni biyya lafaatii fi ergame Luqaas boqonnaa tokko keessatti hin dubbataa siin jedhe. Baga dhalatee siin jedhe dhaloota isaa si mormutti hin jiru caala. Ani bakka Yesuus Kiristoos an addunyaadhaaf ergame jedhu fidi siin jedhe baran. Situ addunyaa hundaaf ergame naan jedhemi. Bakka Yesuus ani addunyaa hundaaf ergame jedhu as baasii nu garsiisi. Yaada duraanu addunyaa maraaf addunyaa hundumaaf akka inni ergame. Addunyaa maraaf. Ani Yesuus Kiristoosiin kun ergame addunyaa hundaaf jedhu fidi. Yoo isaas baaftee mootiyyuu. Ayyee. Ela dhaggeeffadhu gaa. Silaa ammoo waan tokko jetteetta. Yesuusii kan inni dhalatee jirte dhalootuma isaarraa kaasne. Erga isa kana barbaadde jechuudha. Dhaloota isaa fakkeenyaaf an Oromiyaa dhaladhee Oromiyaa guutuu dhaladhee yoo jedhe rakkoo hin qabu. Garuu Oromoodha. Oromoo ta'uu isaa keegaa. Ani kan Yesuus addunyaa hundaaf ergame jedhu qofaas naa baasi. Ergamaa ta'u walii gallee. Ati amma baay'ee bareeda jirta barcaala. Wanti sirraa hafe rabbii tokkochi amante karama Yesuus ka dhugaa san qabachuu qofa si hafe waan ta'eef. Ati amma wanti ati gochuu qabdu bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu san qofa baasii nu agarsiisi. Sa'aatiin nu jalaa kan dhuman nama sa'aatii hirribaati. Bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu ragaa. Dhaggeeffadhu gaa si himuu kan jedha akka inni addunyaa maraa fi ergame. Maal takka asinaan baafne caaliyyoo. Oyyoo. Macaadha osoo masaa quddusii harkaa qabdu moo? Ani masaa quddusii waggaa takkaa fedhama dubbisee. Nada kee ko dubbataa irraa achuma akkoo dubbataa irraa dhaggeessetta Yesuus Kiristoosii ergamaa Waaqayyoo gaafa dhaqee Maaraami gubbarraa dhalate. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 kaastee yoo dubbiste ergamaa Waaqayyoo godhatu dhaqee kaadhimaa yoo isheen jirtu isheen inni ulfoofte inni si keessaa dhabahu immoo edeen ila inni si keessaa fayyisaa ta'a fayyisaa biyya lafaa akka ta'e wallahi caala dhageetta baga fayyisaa ta'e fayyisaa isaa si mormaa hin jiru ani baga dhalatee siin jedhee Maariyaam irraa dhalatee jechuun addunyaaf ergame jechuudha caala namni sitti kolfaa baratte nama guddaa maal taate caaliyyee. Dhaggeeffadhu gaa maaliif kolfaa? Na dhagaita. Ndajaa dallam ko. Amma waa'ee dhalachuu Yesuus natti lallabaa turte sii gale. Yesuus akka inni nama ta'e akka inni addunyaa hundaaf ergame turte. Yesuus ijoollee addunyaa hundaaf ergame jennaan ragaas naa baasii siin jedhan. Maaliif hin argamne? Ani addunyaaf ergame Yesuus bakki ani Yesuus Kiristoos iyyoo addunyaadhaaf ergame jedhu as naa baasii jedhe caala maal taatire. Ela narageela ndasi arlen dubbin ila akkasotoo hin taane